Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota bakka nagaan gara chaanala keenyaa nagaan dhuftan siniin jecha jalqaba irratti akkuma dubbachaa jirru akkaataa itti tiwutarii banatan barachuu deemna jechuudha. Egaa kana waan ta'eef namoonni chaanala Abduu Gaayidii fi haarawaa taatanii sabiskiraayib godhaatii maatii keenya ta'a siniin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akka beekamu chaanaalli kun chaanaala haarawaa waan ta'eef sabiskiraayib gochuun dagatanaatiin jecha viidiyoo asirratti argamullee akka daawwattanu wantoota baay'ee isin fayyadanidha waan ta'eef akka isinii jecha hamma gabaabumatti gara tiwutarii keenya deemna jechuudha. Tiwutarii banachuu deemna jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota amma gabaabumaan gara tiwutarii deemne imeelii qabna tiwutarii banachuu deemna jechuudha. Egaa tiwutarii banachuudhaaf jalqaba imeelii qabaachuun dirqama akka ta'e beekuu qabdu. Amma gabaabumatti tiwutarii keenya yeroo tokko gadi cuqaasna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota oopshinii sadii nuuf baasee jira. Continue with Google account jedha, tokko immoo create account dha. Xumuraa kun immoo login jedha jechuudha. Egaa nuti kanuma hundayyuu gochuuf hin deemnu create account gochuu qabna jechuudha. Haarawaa waan banuu deemnuu fi Googleedhaan walitti hidhuunis hin danda'ama. Garuu har'a nuti kan ilaallu create account dha. Egaa jalqaba irratti maqaa name nuun jedha. Asitti name maqaadha. Maqaa keenyaa fi maqaa abbaa keenyaa guunna jechuudha. Asitti immoo imeeliidha. Asitti birthday-dha jechuudha. Asitti birthday jechuun bara dhalootaati. Asitti imeeliidha. Asitti immoo maqaadha. Egaa guunne ilaalla walumaan jechuu. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota raayitii naaf godhee jira. Isinis waan barbaadanii qubee 50 gadi fayyadamuu qabdu jechuudha. Dirqama qubee 50 gadi ta'uu qaba jechuudha. Asitti immoo imeelii guunna. Egaa imeelii eessaa finnaa yoo jettanii imeelii deemnee bakka imeelii keenyaati jechuudha. Asii seenneetu imeelii keenya asii baafanna jechuudha. Kunooti kanan zoomiitti hin bane naan qaba jechuudha. Imeelii qophaa waan qabuuf imeelii keessa yoo beektanii harkaa itti barreessuu dandeessu. Yoo immoo sammuu keessaan qabdan ta'e asii dhuftanii koppii gootanii deemtanii keessatti peesti gootu jechuudha. Egaa amma akkuma argaa jirtu egaa akka argaa jirtan kanatti kunooti peestitti godheera jechuudha. Asitti tokko tokko barreessaa ooluus hin dandeessu. Garuu koppii godheen fidee keessatti peesti godhe waan ta'eef isinii akka itti guuttadhaa isiniin jedha. Asitti bara dhalootaati. Umurii waggaa 16 ol ta'uu qaba. Egaa kunooti akka itti gad harkifneetu kun akkuma argaa jirtan 2000 irra kaa'eera. Waggaa 16 ol waan ta'eef egaa akkuma argaa jirtan guutameera jechuudha. Walumaa galatti kuni guyyaa 21 waan ta'eef asitti birthday guunneerra asitti next goona jechuudha. Egaa asitti saanduqoota sadiitu jiru. Isaanis 1, 2, 3 jechuudha. Haaluma salphaan guunnee dabarfanna. Egaa asitti kunoo nekstiin hin jira. Nekstii kana yeroo tokko hin cuqaasna. Kabajamtoota hordoftoota keenya hanga inni nuuf banutti ni eegganna. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya verification koodii eegganna jechuudha.
verification koodiin immoo emailii irratti dhufa jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya kunooti verification koodiin keenyas kunooti akkuma argaa jirtanu 55 deemnee itti jechuudha. Egaa kunoo akkanatti guuttannee jira jechuudha. Verification koodii akkanatti guutna. Erga akkana goonee booda nextiin kunooti kana tuqna jechuudha. Kabajamtoota keenya egaa asitti maal guunna? Egaa asitti wanti guutamuu qabu paaspoortii wal makaa lakkoofsa 8 ta'uu qaba jechuudha. Qubee gurguddaa, qubee xixiqqaa fi lakkoofsa wal makamuu qaba. Amma guunna jechuudha. Egaa akkuma argitan guuteen jira. Sign up tuqna. Egaa asittis skip tuqnee dabarfanna. Skip tuqnee dabarfanna asitti. Asitti immoo next kana tuqna jechuudha. Allow jenna. Continue kana sin tuqna jechuudha ammas. Allow goona ammas yoon nu gaafate. Ammas continue goona. Okay, nu dabarseera. Amma walumaa galatti tiwutariin keenya banameera jechuudha. Yoo jiraate wanta muraasa qofaa gochuudha. Ini eegganna jechuudha. Egaa kabajamtoota as keessaa namoota muraasa follow godhachuu dirqama jechuudha. Yoo kana hin goone nun dabarsu gara fuulduraatti. Egaa amma akkaawuntii lama follow gochuu qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkaawuntii lama follow godheera. Naaf baaseera jechuudha. Kunooti nextii qabu sila waan ta'eef nextii gara fuulduraatti deemuudhaaf naaf ayyameera. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota banameera jechuudha. Walumaa galatti tiwutariin keenya banameera. Wantoota muraasa qofaa gochuu qabna jechuudha. Gootu setting kan jedhu kana yeroo tokko hojii baasna. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota not now kan jedhu kana irraati. Meeshaajii namni nu ergu wanti hundinuu cufaa waan ta'eef everyone kanarra kaa'achuu qabna jechuudha. Erga namni nu barreessu waa hundayyuu arguudhaaf akka waa hunda nuuf dalagu jechuudha. Everyone kanarra yeroo kaa'anne wanti nu amma wantootuma muraasa qofaadha jechuudha. Waan baay'ee nama dhibu yoo jiraate finneerra. Kan ammoo kunis viidiyoo, kool foormii, audio wantoota garaagaraa kana jechuudha. Isaan nu fayyada jechuudha. Yeroo gastii amma fakkeenyaaf yeroo garee guruuppii seennu akka dubbachuu dandeenyuuf kanatu nu gargaara waan ta'eef everyone kanas kana gadi cuqaasan yeroo tokko jechuudha. Egaa amma gara duubaatti deebina. Kabajamtoota hordoftoota asitti subscribe jedhee nuuf fide jechuudha. Kana jechuun subscribein kun maali walumaa ilaalla. Asitti viidiyoo gadi buusuu, yeroo post gootan edit gochuu, akkasumas immoo wantoota garaagaraa jechuudha. ID wantoota garaagaraatiif nama fayyada jechuudha. Kuni isin hin barbaachisu akkaawuntii qabaachuu qofaadha jechuudha kan nurraa eegamu. Yoo jiraate maallaqaanis yoo barbaadan verify godhachuu mallattoo bulee sanarra kaa'achuu hin dandeessu jechuudha.
haa ta'u malee amma nuti kan gochuu qabnu asitti ol oofneetuyyuu bakka piroofaayilii keenyaa kana dhufna jechuudha. Piroofaayilii kana yeroo tokko gadi tuqnee piroofaayilii irra kaa'achuuf deemna jechuudha. Piroofaayilii keenya piroofaayil bakka jiru kana tuqnee dhufne irra kaa'anna jechuudha. Egaa haaluma salphaa ta'een akkuma argaa jirtan Abdiisaa Jaaluu kan jedhu kun banamee jira jechuudha. Egaa wanti gochuu qabnu amma piroofaayilii dugda duubaa kanaa fi piroofaayilii fuula duraa kanarra kaa'achuu qofaa jechuudha. Walumaan haa ilaallu. Egaa kabajamtoota upload bakka jiru kana piroofaayilii fuula duraa sana finnee irra kaa'achuudhaa fi piroofaayil piiccharii jechuudha. Kan lammaffaa kana tokko footoo kana dhiifneetuyyuu choose footoo kana isa jalaa kana yeroo tokkoo fi hin tuqna jechuudha. Dhannee fidannee irra kaa'achuudhaaf piroofaayilii jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kunoo akkuma argaa jirtanuu piroofaayilii kanuma bilbila keessaa qabdanuu fiddanii yeroo tokko hin tuqxu jechuudha gadi. Amma barbaaddan sanaa jechuudha irraa yookiin guddiftanii yookiin xiqqeessitanii geengoo kana keessatti irra kaa'achuu qabdu jechuudha. Sana booda appilaayi bakka jiru kana hin tuqxu. Halaawuu hin jettu. Ammas nekistii nuu fidaa. Nekistii goonaa. Ammas fiicharii dugda duubaa sana isa nu barbaachisa waan ta'eef isas uploadii hin tuqna jechuudha. Egaa kabajamtoota choose footoo ammoo fayyadamna. Kunooti. Ammas isin waan barbaaddan irra kaa'achuu dandeessu waan garuu isinimatti agarsiisuu fi kanuma nama fayyadame illee irra deebi'een tuqa jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii kunoo appilaayin godha jechuudha. Fudhateera waan ta'eef. Ammas nekistii gurraacha kana hin tuqna. Asitti waan yaada keessanii barreessuu dandeessu jechuudha. Waan barbaaddan yaada keessanii jechuudha. Itti barreeffattu yoo isin hin barbaachise ta'e skip goona amma anis hin barbaadu waan ta'eef skip godha. Egaa maqaan keenya nuuf kennameera ofumaanii nuti kan gochuu qabnu nekistii numa jechuudha. Yuuzarneemiin nuuf kennameera waan ta'eef maqaan keenya akkuma sila jenne kanuma barreeffanne sanatu nuuf jira garuu yuuzarneemii kana mirkaneessina jechuudha. Yoo barbaanne lookeeshinaa itti galchuu dandeenya garuu skip goonee dabarfannaan hin barbaadu waan ta'eef isin immoo bakka jirtan sana yeroo gadi tuqxanii bakka jirtan sana yeroo itti barreessitan bakka sarchii kanatti biyya bakki isin jirtan isin dhufa jechuudha. Yoo lookeeshinaa irratti hidhuu barbaaddan jechuudha. Yoo ammoo barbaadan ta'e skip goonee dabarfannaa jechuudha wal faana amma. Egaa click to save upload jedha. Updates jedha jechuudha. Kana save goone jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota tiwiitarii bara 2024 Seepteembarii banannee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii. Kana waan ta'eef egaa yuutuubii keenya seentanii sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon haaraanii akkasiin bira ga'uufis sabiskiraayib gootanii all notification irra kaa'achuu qabdu jechuudha. Egaa barnoonni keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Waan na wajjiniin turtaniif galatoomaa. Nagaan turaa.